Tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa Jimaataatti galgala sa'aatii 2 akka sa'aatii 3 meetira baandii 22 soddomii tokko irratti Washington DC irraa sanii dabarsuun kun ammaantaan jalqaba. Ilma Pooliinsa nagayaa bitaatessi sagal barkum 2020 keessa jira. Raadiyoon VOA afaan Oromootiin Naayil Saatiif meetira baandii irraa caqasuu jirtanii ani soraa lafeetii nu dhiyaadhasanii jira. Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan Itoophiyaa keessatti hagammaatti namni vaayirasii koronaan qabame hin jiru jedha mootummaan wantoota duraarra qabnu keessaa tokko. Addunyaatti ammoo dhukkubi kun biyya hedduu waliin ga'u jira. Dorgommii ispoortii addunyaallee hedduu hambisuu jira. Itoophiyaan akka muummeen ministeeraa jedhetti lola biyya alaati itti dhufu cufaayyuu ofirraa dhowwuuf kurfoo jirti. Qophii torbaan dabre jalqabnee rakkin teeknikiitiin isanirraa haftammoo Oromiyaa keessa dhukkubii finnoo fakkaatu dhukkubi gifiraatiif koleeraa irraa nama dandamachiisuu fi ijoollee kuma dhibba hedduutti himanii jechuun biiroon fayyaa Oromiyaa jette waan haadha isaaniitti himnu keessaa haq tokko oduu asaanfannaa namoonni. Itoophiyaa keessatti hagammaatti namni vaayirasii koronaan qabame kan hin jirre ta'uu koreen ministeerotaa kattisa koronaa biyyoolessaa beeksisee jira. Koreen kun gabaasaa har'a muummee ministeeraa Abiy Ahmediif dhiyeesseen hojiin ittisaa dhukkubichaas dabalataan kan hojjetamaa jiru ta'uu beeksisee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase. Itoophiyaa keessatti namoonni 38 dhibee vaayirasii koronaatiin shakkamaniitiin hundi isaaniitu erga sakatta'amanii booda walaba ta'uu isaanii mirkaneeffamuu isaati. Koreen ministeerotaa sadarkaa biyyaalessaa ittisa vaayirasii koronaa irratti hundeeffame kan inni ibse. Koreen kuni gabaasa har'a muummee ministeerotaa Abiy Ahmediif dhiheesseen akka beeksisetti hojiin ittisaa durfameetiniin bal'inaan hojjetamaatiin jiraachuu beeksise. Walitti qabduun koree kanaatii fi ministeer deetaan ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasa gabaasa har'a muummee ministeerotaa Abiy Ahmediif dhiyeessaniin akka jedhanitti guutuu addunyaa biyyoota 97 keessatti dhibeen vaayirasii koronaa argamuullee kaasan. Vaayirasichi kun namoota 100,000 ol ta'an birallee akka dhaqqabe Dr. Liyaan yaadachiisanii jiru. Itoophiyaan dhibee kana ittisuudhaaf yoo tasa kan mudatullee taate dursaniitiin qolachuudhaa fi yaaluudhaaf qophii barbaachisaa jetteetiniin itti yaaddee gama koree kanaatiin itti deemaatiin jiraachuullee ministeer deetaan ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasa gabaasa kanarratti kaasanii jiru. ሁለት በሴንተሮችና ትልቅ ደግሞ ራሱን ችሎ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ይሄንን ህክምናና ልየታ ለመስጠት ጊዜgalli lamaa fi hospitaalli guddaa tajaajila biraa dhaabee ofiisaa of danda'ee hojii kana qofaa irratti naannoo yakka kotobeetti qophaa'ee jira. Inni kun hospitaala haarawaa bara darbee eebbifame. Meeshaaleen barbaachisan hundi guutamanii ogeessonni leenjifamuun qophiin taasifamaa jira. Dr. Liyaan dabalataan illee akka kaasanitti dhibeen koronaa vaayirasii Itoophiyaa keessatti yoo kan mudatu taate hojii ittisuudhaa fi yaaluutiin wal qabatee akka ciminaan hojjetamuuf haguuggii afaanii funyaanii duraan biyya keessatti oomishameetiniin al ergiidhaaf biyya alaatitti gurguramu akka biyya alaatitti erguun dhaabbateetiniin biyya keessatti kuufameetiniin of eeggannoodhaaf taasifamuu murteeffamu. Dhaabbileen fayyaa dhibeen kun yoo kan mudatu taate yaaluu danda'an hospitaala yakkaa kotabeetiin dabalatatti hospitaalli raayyaa ittisa biyyaa Bishooftuutti argamullee akka qopheeffamu hojiin bal'aan hojjetamaatiin jiraachuu kaasan Dr. Liyaa Taaddasa. Yeroo ammaa kana Itoophiyaan sadarkaa biyyaalessaatitti hospitaalota hanga namoota 600 al tokkotti keessummeessuu danda'ullee qopheeffataatiin jiraachuu kaasan. Adeemsa hojii sakatta'iinsaatiin wal qabatee ammoo buufata xiyyaaraa boolee idila addunyaatiin dabalatatti daangaalee seensaa fi bahiinsaa lafoo gama biyyoota hundaaniyyuu jiru 30 ta'an irratti to'annaan jabaan taasifamaatiin akka jiru ibsameetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed xumura torban dabreerra kanneen bulchiisa naannoo kibbaatti argaman aanaalee Daawuroof Oomoo kibbaa akkasumas immoo aanaa addaa Kontaa daawwachuu isaaniitiif televezyiyoonni naannichaa beeksisee jira. Yeroo daawwannaa isaaniitti haasawaa dhageessisaniin nuti Itoophiyaanonni injifatamuudhaaf alagaadha waliin beeknu seenaa keessattis ta'e har'a kanneen nu tuqan ni burkutaa'u. Carraan isaanii kufinsaa jechuudhaan dubbatanii jiran gabaasaa Yoonaataan Zabriyoos jaallannetu dhiyeessa. Dhuma torban darbee bulchiisa naannoo kibbaa magaalaa Daawuroo Taarcaaf godina Oomoo kibbaa Jinkaa fi Kontaa aanaalee adda addaa irratti kan argaman muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed hawaasa magaalaalee fi godinaa waliin mari'atan
Yeroo kanattis lammiiwwan Itoophiyaa injifatamuu hin beekan jedhan torban kana hidha laga Abbayyaa wajjin wal qabatee obomboleettiin ka'ee jedhan. አሁን የሚነሱት ማዕበሎች የሲኒ ማዕበሎች እንጂ የባህር ማዕበሎች obomboleettiin amma ka'aa jiran obomboleettii finjaala keessaa malee kan galaanaa miti. Nutti faca'u ta'a malee guutuutti nurra dhangala'an nu yaalu ta'a malee nun injifatan jedhan Dr. Abiy. Nuti lammiiwwan Itoophiyaa injifatamuu hin beeknu kan tuqan marti daaku ta'u jedhaniiru. Itoophiyaa keessatti guddina argamsiisuudhaaf mul'ati qaban fiixaan ba'a. Itoophiyaan ofiishee qofaaf otoo hin taane uummata gurraacha maraa fi fakkeenya bilisummaa taateetti fuftii jedhaniiru. Itoophiyaa hoogganuuf garuu yaada gosummaarraa qulqulleessuun barbaachisaa ta'uu dubbatan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Muummichi ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdok har'a magaalaa Kaartumitti yaalii ajjeechaa irratti taasisame booda fayyaa ta'uu isaanii dubbatanii jiru. Muummichi ministeeraa Sudaan har'a gara waajjira hojii isaaniitti osoo deemaa jiranii boombileen konkolaataa keessa itti dhoosaman jedhu namoonni ijaan argan. Achi booda namoonni dhibbi hedduutti lakkaa'aman bakka dho'insi sun itti geggeessametti wal ga'uudhaan kana leellaa shororkeessotaati jedhan balaaleffataa oolan. Ganama gara sa'aatii 9tti naannoo mana hidhaa federaalaatti geggeessame leellaan kun manni muummicha ministeeraa Abdallaa Hamdokis naannoo sana akka ta'etu dubbatama. Hamdok eega pirezidaantiin baroota dheeraadhaaf biyyatti bulchan Omar Hassan Albashir taayitaarraa buqqisamanii booda baatee hagayya dabree keessa taayitaa kana qabatan. Humnoota nageegumsaa Sudaan keessaa hagi tokko ammallee pirezidaantii Bashiriin deeggaru jedhamee amanama. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Chaayinaan har'a yeroo jalqabaatiif lakkoofsa namoota dhukkuba vaayirasii koronaatiin qabamanii gadaanaa galmeessistee jirti. Gama biraatiin lammiiwwan xaaliyaanii 4 keessaa harki tokko ta'an sababaa dhukkubichaatiin akka namarraa adda ba'anii ugguraman taasifamanii jiru. Doonii bashannanaa kutaa Yuunaayitid Isteets gama lixaa Kaalifoorniyaa qubachuudhaaf qophoofte tokko keessatti namni vaayirasichaan qabame waan argameef jecha imaltoonni doonichaa akka qofaatti ugguraman ajajni kennamee jira. Chaayinaa keessatti namoonni vaayirasicharratti argame 40 qofa ta'uu dubbatan aangawoonni fayyaa biyyattii. Gatiin gabaa daldalaa guutummaa addunyaa irratti gad kufee oole har'a. Kunis yaaddoo gatii zayita boba'aa fi dhiibbaa dinagdee dhukkubni vaayirasii koronaa ka biyyoota addunyaa 100 keessa faca'ee irraa dhufe ta'uu dubbatama. Gatiin daldalawwan guguddoo har'a gabaa Niiwuork keessatti 100 harka 7 kufe. San dura immoo gabaawwan Eeshiyaa 100 keessaa harka 5 kufan. Gabaan Awurooppaa immoo 100 keessaa harka 7 kufe jedhamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Saadanii VOA afaan Oromoo caqasuuf jirtan. Hojii hidha Abbayyaa irratti Itoophiyaan adoo waliigaltee tan hin mallatteessinuu hidha sun bisaan guutuu hin dandeettuu jechi Yuunaayitid Isteets suniin akka ministeerii jallisiitiif Enerjii Dr. Silashii Baqqalaa jedhetti jecha waliigaltee ganna 3 dura mallatteeffame irraa goraati. Salamoon Abaatee Dr. Silashii dubbise jaalanne nutti. Dr. Silashiin VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin dhimmi kun kan Itoophiyaa Sudaaniif Masrii ta'uu ibsanii dhimma kana gadi fageenyaan ituu hin beekin mirga Itoophiyaa harkaa butuun yeroo akkasitti guutaa yeroo akkasitti hin guutinaa jechuun sirrii nutti hin fakkaatu jedhu. ይህ ሶስቱ ሀገሮች ጉዳይ ነው። ሶስቱ ሀገሮች ተደራድረው kun dhimma biyyootii sadeen dubbatanii xumuruu qabanidha. Mirga Itoophiyaa mulquudhaan yeroo akkasitti guutaa yeroo akkasitti hin guutinaa jechuu hin qabanii jedhaniiru. Waliigalteen mallatteessames mallatteessamuu baatus Itoophiyaan hagayya dhufu kaastee bishaan guutuu akka jalqabdu maddisiistonni humnaa yookaan tarbaayiniin isaan jalqabaa lamaan waggaa har'aa jechuun baatii bitootessa keessa hojii kan jalqaban ta'uu ibsan. Yuunaayitid Isteets haalli itti isaan dubbisaa jirtu akka dhiibbaa gochuu akka ta'e abbaa biyyummaa cabsuu haala dandeessisuun ta'uu kan ibsan Dr. Silashiin mootummaan isaanii haala kana hawaasa addunyaa beeksisuuf karaa adda addaan yaalii gochaa akka jiru dubbataniiru. አንድ ሀገር ሚኒስትሮቹ
Biyyi tokko sadarkaa ministeerotaatti yookaan seekretariyaatiitti ennaa mariif teessu walqixxee dubbachuuf mari'achuu malee dhiibbaa gochuun hin danda'amu jedhan. Ministeerri maallaqaa akka Yuunaayitid Isteets galmee biyyootii sadeen akka mallatteessaniif qopheesse Masriin mallatteessuun ishee himame mirgi Itoophiyaa bishaanicharraa qabdu guutummaatti kan haquu fi waliigaltee bara bittaa koloneeffannaa hirmaannaa fi fedhii isheen ala ta'e of keessaa qabaa. Yeroo caamaa fi haala hamaan uumamu Itoophiyaan bishaan kuustee guutummaatti yaasuu akka qabdu dirqisiisa. Gama kaaniin immoo mirga Itoophiyaan qabdu kanneen biroo keeyyata cabsus of keessaa qabaa jedhu Dr. Silashiin. Aangawoonni fi namoonni siyaasaa dhaadannoon dhageessisaa jiran waan hiikan qabne akka ta'ee fi barbaachisaa ta'ee argamnaan Itoophiyaan humna qabdu sassaabbattee ofirraa ittisuu kan dandeessu ta'uun ibsameera. Bishaan laga Abbayyaa dhibba keessaa harka 86 kan qabdu Itoophiyaan mirga uumamni kenneefiin akka hin gargaaramne kan gochuu danda'u tokkoyyuu hin jiru ka jedhan Dr. Silashii Baqqala kan bu'aa hundumaa eegsisuun laga Abbayyaa attamiin akka guutamuu qabuu fi hooggantummaasaa hojiirra oolchuudhaaf immoo mariin kan itti fufu ta'uu dubbataniiru. VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan itti aanatti dabarra. Oromiyaa godina keessatti dhukkubii finnoo fakkaatu gifiraa fi kooleraan biyyatti baafatee gara nam 30 caalaatti tanaan lubbuu dhabe. Akka biiroon fayyaa Oromiyaa gabaas torbaan dabre keessatti kanaan tana ijoollee irraa dhaabuuf ijoollee 600 ta'anitti wallaansa talaallii argatanii jedha Muktaar Jamaalitti dubbise. Dhibeeleen fayyaa hawaasaa daddarboo ta'an dhibeen koleeraatii fi ji'a 6 ol turuu isaa kan himamu dhibeen gifiraa miidhaa wal'aanaa geessaatiin jiraachuu dubbata biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa. Biirichatti daayireektarri barumsa fayyaa fi koominikeeshinii Siistar Sa'aadaa Ahmad raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti torbaan lamaan darban keessatti qofa dhibeen koleeraatii fi gifiraa namoota 30tti dhihaatan ajjeesee jira. Dhibeen gifiraa ji'a 6 oliif Oromiyaa keessatti mul'ataatiin ture godinoota Horroo Guduruu Wallaggaa, Baale, Arsii Lixaa, Harargee Bahaa, Wallagga Bahaa, Buunnoo Baddallee fi magaalaa Shaashamannee keessatti kan ammallee heddumminaan mul'atu yoo ta'u naannoo magaalaa Shaashamanneetti ammoo ni hammaata jedhan. Dhibee gifiraa kan fudhannu taate akka waliigalaatti maan sana hawaasa keenya keessaa namoonni dhibee gifiraa kanaan waliigala qabaman daa'imman qabaman 7,611 daa'imman kana keessaa daa'imman 14 lubbuun isaanii sababa dhibee kanaatiin darbanii jiranii. Talaalliidhaan wal qabatee kanaan dura ka'aatiin ture talaalliin marsaa jalqabaa maal fakkaata ture namoota hangamii dhaqqabee jira. Godinoota dhibeen kun bal'inaan irratti mul'ate kana keessatti sakatteessa taasifameen daa'imman kun kan umriin isaanii waggaa meeqaa gadi kan baay'ee kan jiru qorannoon tokko gaggeeffamee ture. Maalimmoo kan laallu taate fakkeenyaaf Arsii Lixaa kan fudhanne taate irra caalatti daa'imman dhibee kanaan hubaman daa'imman umrii isaanii waggaa 5 gadiiti. Arsii, Jimma, Wallagga Bahaa, Harargee Lixaa, Harargee Bahaa kan fudhannu taate daa'imman umrii isaanii waggaa 15 gadi. Haalli talaalliin kun itti kenname haaluma daa'imman baay'ee saaxilaman umrii isaanii ilaalleeti. Kanaaf talaallii marsaa jalqabaa keessatti daa'imman 641,583 kan nuuf karoorfanne daa'imman 629,261 kana jechuunis 98 daa'immaniif talaalliin laatamee jira. Marsaa lammadaa haalli godinoota biraafi kan nuudhaaf itti deemaa jiru ni jira. Godinoota biraa qofa osoo hin ta'in aanota ammaa dhibeen kun itti babal'achaa deemaa jiranii kan nuudhaaf karoorfannee jirra. Daa'imman waggaa 5 gadi 370,206 daa'imman umriin isaanii waggaa 15 gadi immaas 970,662 kan nuudhaaf karoora qopheeffannee IPHIS karoora keenya erginee jirra. Haaluma kanaan dhibeen koleeraa ammoo godina Arsii Lixaa, Harargee Lixaa, Gujii Bahaa, Gujii Lixaa, Booranaa fi Harargee Lixaa keessatti illee heddumminaan mul'ataa jiraachuu dubbatan Siistar Sa'aadaan. Keessattuu rakkoo qulqullinaatiin wal qabatee heddumminaan mudata kan jedhamu dhibeen koleeraa waggaa darbe keessallee guutuu biyyattii sadarkaa jedhamuun kan mul'ataatiin ture yoo ta'u dhibee koleeraa rakkoolee kanniiniin wal qabateetiin mul'ataatiin jirullee ittisuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamullee garuu hubannaa hawaasaa jijjiiruu fi qulqullina eeguun waan murteessaa ta'uu dubbatan. Hanga ammaan kana daataa qabnu Oromiyaa keessatti namni 1,239 dhibee kanaan qabamanii jira dhiyeenya kanatti
Kana keessa ammaan kana bultii 15 kana keessatti duutii 13 kan galmaa'ee jiru. Dhibeen kun caalmatti makan xiqqoo yaaddeessaa tahaa jiru. Faayisaa magaalaa Shaashimanii irratti yaaddeessaadha kunii fi araddoota 10 keessatti arsii lixaa irratti araddoota 10 keessatti mul'ate. Hanga ammaan kana bultii 15 kana keessatti keeziin hanga ammaa galmaa'ee jiru 91. Yaa'u duutii takkaa jira baadiyyaa Shaashimanii irratti kan namni tokko du'e. Kan biraan maas Harargee lixaati. Harargee lixaa waggaa 8 keessatti kan mul'ate. Namoonni dhibee kanaan hubaman hanga ammaa 440. Sababa kanaanis kan du'an nama 4 iddoon duuti kun itti galmaa'ee odaa bultuun Ciroo, Gammachiisii fi Qubbiidha. Gujii keessatti akkanumatti dhibeen kun ni jira. Gujii keessatti hanga ammaan kana namoonni dhibee kanaan qabaman 126 nama 3 du'ee jira. Iddoon itti jiranii doolaa irratti nama 2 oduu shaakkisootiif nama 1 kan du'e. Gujii lixaa keessattis haaluma kanaan namoonni 35 dhibee kanaan qabamanii jiranii araddoota 6 keessatti dhibeen kun mul'atee garuu namni dhibee kanaan du'e gujii lixaa keessa hin jiru. Arsii lixaa irratti akkuma filasiitti Harargee bahaa keessaa dhibeen kun jira. Harargee bahaa keessa nama 136 dhibee kanaan qabame nama 2 du'e namni 2 du'e kunis aanaa Gooroo guutuutti kan du'anii. Kanaaf Boorana keessaas jira naannoo Moyyaaleedha. Nama 114 qabamee kan namni du'e hin jiru. Akkuma waliigalaatti dhibeen koleeraa Oromiyaa keessatti kana fakkaatu dhibeenya kana tattaabsanii. Dhibeelee daddarboo kanneen dursanii eeggachuudhaan wal qabatee hawaasni gaafa mallattooleen dhibee kanaan wal qabatu itti mul'ate durseetiniin gama mana yaalaa deemuu fala akka godhatullee Siistar Sa'aadaan gorsa isaanii dabarsaniiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinnee. Waanti sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii eegii jalqabne qophiitiin gara daqiiqaa 16 tokko yaayyuu ani ispoortiitti taana. Qophii ispoortii dabarraa addunyaan dhukkuba haaraa lafa dhufe vaayirasii koronaatiif jettee ispoortii gurguddoo hedduu ofirraa hanqisuu jirti. Atileetiksii keessallee hedduu hanqisan. Ittaana Koomishineer Ispoortii Federaalaa Botuu Beejiloo reefu Finfinnee dubbiseetiin ispoortiin yookaan ammoo qophiin gurguddoon haftifaan maan jenneetiin waan odeeffan. Baay'inaan dorgommiin amma gara duraa dorgommiin godhamaa jiru kun baay'ee sodaachaa jira. Haalli amma jiru addunyaa gubbaa jiru kun baay'ee waan nama sodaachisu. Biyya kana amma maarchii 25tti kan godhanu yeroo maraatoonillee hin jiru jechuudha. Amma isaan dabarsaneeranii world half maraatoon jedhanii kiiloomeetirii 21 Poolaand irrallee fudhannu dorgommiin kunillee amma gara duraa bara dhufuutti poospoond ta'eera. Yool maraatooniin Kooriyaallee gara duraatti dabarsaneeranii sallee Israa'el maraatoon gara duraatti dabarsaneeranii. Walli Dindoor dorgommii mana keessaa ka addunyaa Chaayinaa yaazamiin gubbaan kan godhanu sullee maarchii 13 fi 16 ture sila. Dorgommiin sullee immoo rakkoo amma dhukkuba kanaatiin already hin godhamu bara dhufutti poospoond ta'eera jechuudha. Bara dhufutti dabarsaneeran. Maraatoonii Paaris sullee dura dabarsane dorgommiin adda addaa amma haqamaa jira. Kun cufti waan mirkanaati. Dorgommii biyyi keessa tanaa jettanii waan hambiftan fa'aa qabdu yookaan ammoo akka durii akka namni walitti hin gobbanne fa'aa namni itti xiqqeessitanii fa'aa waan tolchuu jirtan maan qabdan biyyi keessa akkuma of eeggachaa jedhame. Biyya keessa eegammaa wanni rakkoon nurra uuman jiru biyyi keenya nagaa galanni waan akka eegammaa wanni nurra dhufan jiru wanni dhaggamallee hin jiru dorgommiillee wanni duubatti deebinee hin jiru. Haala isaa achinnee itti deemaa jirra. Olompikii gubbaallee qophiirra jirra. Gara duraa waan dhufaan beekamu jechuu malee nuti amma karaa keenyaan karaa Itoophiyaatiin warra rakkoon jiru hin jiru. Taatullee akka of eeggannootti wanni isanii atileetotatti himuu jirtan faan atileetotatti biyya alaa dhaqanii galanii. Akka mootummaatiin sirriitti koree cimaa dhaabee mootummaan hordofaa jira. Ijoollota seenaa atileetota seenaalleetti akka Chaayinaan deemnee akka karaa biraa deemanii dorgommiin akka isaan dorgoman ifaan itti himaa jiranii. Kanaafuu egaa ammaa wanni rakkoo uuman jiru sirriitti hojjetaa jirra. Shaampiyoonaa Olompikillee qophii cimaa qabneetti jirra jechuudha. Shaampiyoona Olompikii gara Jaappaanii sunillee haqamuufa danda'a yookaan duratti hiisuufa danda'anii duratti hiisuu dhabuufa danda'anii. Tanaa jettanii fakkeenyaaf atileetota Itoophiyaa kun beennu biyya alaa marroo hedduu yaa'anii Ameerikaan dhufanii biyya hedduu keeyyaaniitiin torbaanii yookaan ji'umjiyaan biyya alaa dhaqaniitiin dorgomanii dorgommii agammatti jiran tana akkuma jiranitti ta'ee dorgommiin isan ittiin biyyi sun hin dhaqina jettanii biyyittii isanii atileetota irraa dhoortan fa'aan jirtu. Biyya rakkoo mallattoo itti mul'atte atileetota keenya akka hin deemne itti himaa jirra.
of eeggannoon akka deemanuu karaa rakkoon jiru karaa waan amma dhukkubu kun mallattoo itti mul'atetti akka achi deemanii akka isaan hin dorgonne federeeshiniin atileetiksii Itoophiyaallee ijoolleetti himaa jira manaajerootillee atileetota hundumaa of eeggatanu mootummaan ergaa dabarsaa jira. Haalli amma jiru garuu gaarii jedheeti ka yaadaa jiru kan dura ammoo kan bira ammoo gara duraa haala dhufu caqasaa eegaa jirra waan jedhan. Dansa gamkaan nama Oloompikiin Tookiyoo jishanitti hafe kanallee dura dabarsuuf dhiisuufa walumaan eenyu ta'a akka ittaana komishineeriitti akka qaama ispoortii bulchuutti atileetota teessaniin dhukkuba kanaan lafa dhufe jettaniitiin Itoophiyaa keessatti mul'anne nagaa maal itti muujjettan harki dhiqadhaa tani tolcha ufuma eeguuf waan jettanii qabdu gorsa. Nuta amma dorgommiin adda addaa Afrikaa keessatti dorgommiin geggeessan waan adda addaa jiru. Kanaafuu hundummaan atileetota akka of eeggatu karaa of eeggatee akka deemu wanni mallattoo wayyaa yoo adda addaa mudhate akka cheekaappii godhu rakkoo tokko gumarras sirrii akka of eeggatu gorsa hamaatti jirra nulli akka komishiiniititti atileetotaan ta'ii ka gubbaa miilaa ta'ii hundumaa adda addaa federeeshinii adda addaa rakkoo amma jiru kan rakkoo addunyaa amma dhukkuba amma koronaa jedhan kanarratti itti xiyyeeffatamee akkaataa of eeggatee akka deemanu haala mijeessinee itti majjiranii. Addunyaalleen dorgommii akkana hedduu dhaabuu jira fakkeenyaaf BNP Paribas dorgommii teenisii addunyaatti sila kalee Ameerikaa Kaalifoorniyaa jalqabanii sunillee tanaaf jedhanii dhukkuban sodaataniitiin lakkisan dorgommii shaampiyoon liigillee kilabiin Paaris Saint Germainiif Borsa Dortmund waliin taphatan roobii dhuftu namni itti dhufuu baatullee jarilleen kophaatti waliin taphate iftaan taphi dorgommii suni kilaboota 16 ol tafe dorgommii raagbii addunyaa guyyaa dheengaddaa Ayirlaandii Faransaayillee tanumaa jedhaniitiin lakkisan sunillee dorgommii biyyittii jaawal tafte dorgommii kilaboota Xaaliyaanaa Seeriyaa Juventusiif Inter Miilaanillee sila waliin kophaatti waliin taphatanii Juventus istaadiyoomum duwwaa jechuu dandeenya kophaatti moote addunyaa waan akkana kanaan dhukkuu kan baqachaa dorgommii hambisuu jirti. Kaadunii VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Boeing 737 xiyyaara geejjiba Itoophiyaa ET 302 ganna hardaa bishooftuu ollaa tulluu faaraatti lafa dhaheetiin nama hedduu fi achitti abbootii gadaa abbootii amantiitii fi bulchiinsaaf namni hedduun walitti dhufe yaadannoo walitti dhufeetiin maatillee jajjabeesse Tsahaay Daamtootti nu gabaase. Jiraattonni godina Shawaa Bahaa aanaa Gimbichuu lammiilee waggaa tokkoon dura balaa xiyyaaraatiin lubbuun isaanii darbeef yaadannoo waggaa taasisaniif bitootessa tokko bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti xiyyaarri qabeenyummaan isaa Itoophiyaa ta'e Booyingii 737 Maaksii 8 jedhamu imaltoota lammiilee biyyoota 35 157 fe'ee buufata xiyyaaraa idila addunyaa booleerraa gara Keeniyaa osoo imalaa jiru kufee caccabuun lubbuu imaltootaa galaafachuun isaa ni yaadatama. Xiyyaarri kun erga kufee jalqabee jiraattonni aanaa Gimbichuu ganda Tulluufarraa fi Hamaa Qontishillee sagantaa garaagaraa qopheessuudhaan namoota kanaaf kadhannaa fi yaadannoo taasisaa fi akka turan jiraattonni bakkichaan dubbatu. Adda Bal'atuu Taklawald guyyaa xiyyaarri sun caccabe argeera haalli ture suukanneessaadha jechuudhaan ta'e gaaficha yaadatu. Aduu kufuusanii meedhu ijoolleedhaa qursii midhaan godhaa jechaa jira. Buna miccee irra godhee gabaa deemuudhaaf oduun deemuudhaa jiru robbilaan tun oduu tashkarakkaraa dhufte bilaan tun balaa qabdii jaan ijoollee tiyya ijoollee lama qaba. Maalin balaanii midhaan nu kenni naan jeemcaa. Hara midhaan siniin kennu mucaa ibsaa jirti beeyin jedhan. Yaa ibsitu maarree ishiin ajir marmaariidhaan hin jedhe. Gisee sadii akkas zambal jettee aara eegisuma san. Hoggaa kufee didichu san achi dirrasi nu sochaase lafte. Buna san irratti gatee kaachaa bahee ijoolleenis nu faana baate kaannee dhufne bu'aa oolee sa'a 8 gara mana kiyya galee mana kiyya gallaan yaa'u midhaanuu naa nyaatamuu didee baris deebi'ee dhufee amma garee sanii as tawaabbatee yooyii gareedhaanii qurbaana kana yaa goonuu fi torbaan guutan ka odumaasuma deemnu qurbaana yaa goonuuf meeqa baata joogii lama farsoo siin goonaa jedhee yaani mataa kiyya daabboo tokko farsoo jarkaa tokko mucaatti baachisee ofii daabboo kiyya baadhee asoollee gallee baxaanitti nama raranii anjati kiyya keessa na sochee yaani isaanii bakka meeqa bakka asaban hin geenya oduu jedhanii oduu asitti hafuu isaanii baxaanitti natti dhagahamee jira. Erga xiyyaarri kun kufee jiraattonni naannichaa namaaf gadduuf nama ta'uu qofaan gahaadha jechuudhaan waggaa tokko osoo hin nuffiin osoo walirraa hin kutin yeroo isaa eeguudhaan yaadannoof kadhannaa taasisaa fi akka turanis dubbatu. Maqaan koo Gazuu Bulchaan jedhama. Gandi koo ganda Tulluufarraa fi iddoo kanatti daangaa Tulluufarraa fi Hamaa Qunxishullee jidduu keessatti namni 157 lubbuun isaanii dabree jira balaa xiyyaaratiin jechuudha. Kanaaf gaafa guyyaa saniitirraa kaasee uummanni naannicha kana namni sun
sun lubbuun nama kana hundaa dhumuudhaan baay'ee itti dhagahamee gaddaa ture jechuudha. Namni kun nama waan ta'eef namoota kanarraa yookaan firooman qabanii yookaan obbolummaan qabanii akka namaatti aadaan biyya keenya nama waan ta'eef namaaf baay'ee gaddu. Kanaaf gaafa guyyaa sanirraa kaasee taskaara 12 hanga 40 taskaara baasuudhaaf itti deemanii jiru jechuudha akka aadaa biyya keenyatti. Uummanni naannoo kana ofii isaatiif gattaa'e jechuudha biyya keenya kanarratti maaliif nafseen nama kana hundaa dhume nuuf gaarii taa'ii kan jedhu manguddoon akka abbaa gadaatti akka aadaa keenyatti taskaarri hoggaa isaaniitillee ba'ee fi har'a boodatti jechuudha. Uummanni naannicha kana yaadni isaatillee qalbiin isaa gadda kana keessaa ba'ee gara misoomatti fuula isaanii akka deeffatan guyyaa har'aa kana guyyaa xumuraati hoggaa isaanii amma hoggaa gaddinee jirra kanaan boodatti kan kana caalu nutti hin dhufinii fi namoota du'e sanillee nafsee isaanii haa maaru maatii isaaniitiif illee jajjabina haa kennu jedhe hawaasni naannicha kana kallattii saniin an itti deemaa jiru jechuudha guyyaa har'aati irratti. Waggaa tokkoffaa lammiilee balaa xiyyaaraatiin lubbuun isaanii dhabameef kaleessa jiraattonni naannichaa sagantaa dhibaayyuu muudaaf kadhannaa garaagaraatiin raawwataniiru. Dargaggoonnis yaadannoof faaruu qopheessan dhiyeessaniiru. Sagantaa kana bulchiinsa aanaa Gimbichuu, Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa, Waldaa Misooma Oromiyaa fi dhaabbata beeksisaa milkiif jiraattota bakka xiyyaarri kun itti kufee ganda Tulluu Farraa fi Hamaa Quntishilleetu waliin qopheesse. Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa sirna kanarratti ergaa dabarseen hojii fakkeenyummaa jiraattonni ganda Tulluu Farraa fi Hamaa Quntishillee raawwatan akka jajjabeeffamuu fi dinqisiisamu ibseera. Waldaa Misooma Oromiyaa bakka bu'uudhaan kan irratti argaman qindeessaan piroojeektotaa obbo Waqtolaa Guutuu nama maqaa hin beekne eenyummaa isaa hin beekneef gaddaa sirna yaadannoo taasisaa turtaniittu akkasumas lafarraa qottanii nyaattan bakka siidaa yaadannoo namoota kanneenii haa ta'u jettanii fedhiin kennitaniif bu'uuraalee misoomaan deeggaramuun isin barbaachisaa jechuudhaan jiraattota aanaa Gimbichuu ganda Tulluu Farraa fi Hamaa Quntishilleetiin bu'uuraalee misoomaa jiraattota naannichaatiif ni barbaachisu jedhan gama waajjira isaaniitiin hojiin kun akka hojjetamu waadaa seenaniiru. Waldaan keenya yeroo hojii hojjetu duudhaa aadaa uummanni keenya qabu kabajee uummata keenyarraa uummata keenyaaf kan hojjetudha. Har'a asumaan kan isinii dabarsuu barbaadu yeroo gabaabaa kana keessatti piroojeektii boocnee naannoo kanas dhufnee rakkoo hawaasni kaasaa tures kan barnootaa keessaayyuu kan bishaanii rakkoo guddaa akka ta'e hubannee jirra. Isaan kana bocaa jirra piroopozaala yoo nu milkaa'ee walumaan ittiin gammannaa gaddi keenya asirratti xumuramaa. Sirni yaadannoo waggaa tokkoffaa kanarratti namoota waggaa guutuu uffata gaddaa uffataniif akka jijjiirratanii fi gaddi kunis asirratti akka dhaabbatuuf uffata jijjiirrataniiru. Muudataniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiiteen ammaan tan fixaa yaa'uu jirra. Sirba kan irra isaanii kennoo sirbii ka yaamuuti yaamuu looniiti yaamuun sirba yoo hojii hojjetan yoo midhaan haaman yoo bisaan to'an sirbani Abduu Waaqooti. Hayya lamteen tarree tanuma boru walti dachaana sagantaa afaan Amaaraatti taana agasitti sirba Abduu Waaqoo yaamu. Hotel mira valgente, valirra de chute. Hotel dufte, ori hotel
jate wallakise Bubana parrogete The Voice of America